Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantuu sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a anarraa barattan jedheen viidiyoo carqii gadi guuree isinitti argisiisa. Viidiyoo kan obsaan dhaggeeffadha. Keessattuu dhugaan isiniin jedha warri bol jireenya barbaadan. Warri immoo har'a jireenya keessa achuma keessanii jireenya keessa jiraattanii jireenya kootiin jijjiirattanii biyyaa baatan hunda keessaniif deebii in argattu. As keessatti egaa kaayyaantu waanuma jiruun dubbaddaa waanuma ta'uu fi waanuma jireenya kootiin wal qabatu chaayinaala kanarratti dubbachaa jira jechuudha. Namoonni baay'eetti fayyadamtanii jirtanii yeroo darbellee akka biraankiillee fakkeessinee kafana kanarratti turee jira garuu hojjennee turre jechuudha. Amma immoo isuma daariktii mana koo diiguu ka'e mana koo warabbatu ka'ee qabadhee toluuf isuma dhugaan isiniin jedha wanna koo kan akka namaa qoosaa adda addaa ani guyyaa gaafa tokko qoosaa wayii waan ta'e wayii dubbadhee ani baay'een gosa namaa dhagaa gosa namaa nan jaaladha maaliif nama ta'uun barbaade jaata'e obboleettii wayii koomentii wayii naa barreessite jechuudha qoosaa akkanaan qoosin jettee ergasii ani qoosatti hin deebine. Isuma dhugaa jira isaayyuu ture jalqaba yeroo jalqabaa jechuudha karaa waggaa lamaa waan akkasiitti deema qoosatu amma waanuma mana kiyya keessatti ta'een qabadhee isin dhufu dhaggeeffadhaasiif fayyada warroonni onlaayinii irraan keessattuu shahiin irraan nuun irraan meeshaa fiduudhaaf uffata laaltanii fannifame laaltanii biyya keessatti manni keessan maal akka ta'u irraa barattan baay'ee manni kiyyaa fi manni kee garaagarummaan qabu amalli dhiiraa. Parasantii dhibba keessaa parasantii takka yoo garaagarummaa qabaate malee guutumaan guututti dhiironni biyya keessaa dhiisiti dhiirottumti addunyaatu amalli isaanii tokkodha. Keessattuu ilaalcha haadha manaatiif qaban. Ilaalcha haadha manaatiif qaban bareedha jechuu kootii miti. Bakka hin beeku waan haadha manaa isaaniitii ta'u jechuun ofii isaaniitti kan barbaadanidha. Haadha manaa isaaniitti kan ta'u fakkeenyaaf ati wayyaa gabaabaa barbaaduu dandeessaa. Abbaan manaa kee immoo waan akkasii ofii isaatiin barbaadu waan ta'eef sirraa hin barbaadu. Dirqama waan ofiin jaalanne ishii dhafat sammuu eega jedheetoo hin dhiisu jechuudha. Ana kan mana kootii isinitti himaatoo jira namoonni baay'ee wal fakkaatan isiniin jedhu. Kana jedhu ayyaantu wayyaa gabaabaa kaawwattee isaa fi kafana kana gadi guutte jechuu dandeessan. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan garatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gaman waan affeerraa kootidha. Isiniin jedha as keessa kafanni ani caalaa galgal manarra fedhee gadi fuudhee yookaan oo'a jedhee shaaworii seenee hin qayyarin akka biyya arabaatii fideetti danuut as keessa jira uffata kana jechuudha. Maaliif ijaa hin barbaanneef abbaan manaa koo jechuudha. Kanaaf maal fidamee dhufee qumsaaxinii keessa taa'u nu fayyadamu nuuf fayyadu kan jedhu laayik sheer gochuun dagatinaa wanna jiru hundaas ni tanaasaa irraa barattanii akkanumaanis kafana baay'ee walitti onlaayinii irraa guuruu wayyaa lama kafanni biyya keessayyuu guutu. Baay'ee ani amma ndawum kanan achi fidee dhuferra wayyuma nagaa ta'aniyyuu raawuyyuu kanan fidee dhuferra kanan asitti iyyuu amma hawaa jira jechuudha bitee uffachuudha. Maaliif tokko kafana akka mana kee fakkaatutti hoo abbaa ani uffadhee hoo abbaa manaa koo uffanni koo gammachiise uffata jedhee yaadu akka kootitti maaliif dirqama dura uffata san kabajuurra mana koo kabajuutu naaf caala ijaa ta'e fuyyoo jechuudha. Kanarratti mana baay'eetti ciqiciqiin akkanaa uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf hookas surree ta'attee uffattee shurraabii gabaabduu barbaaduu dandeessa. Baay'ee nama akkasiitti sii miti jechuudha. Guddinni ijoollee akkasii miti kafana nama qabu kafana shurraabii gabaabduu waan akkasii kana anis biteenittis hin beeku hin binnees garuu abbaan manaa koo uffata kana muluu ijaan arguun barbaadu. Isuma dhugaan isiniin jedha. Mana kana keessatti gaafoota baay'ee wayyaawwan kana nama raraniitu jechuudha. Nan uffadha jedhee gadi fuudhee mana kana keessatti gaafa bixiin ka'ee lolli guddaan ka'ee jira. Kanarraa kan ka'e anarraa fillafiitti adiisetan qumsaaxinii kiyya kara garaarraatti galchee murteessee jechuudha. Har'a uffata kanniin homtuu mana keessa hin jiru aannan mana barumsaa deemtee abbaan manaa koo hojii deeme homti isaaniitu iyyuu jira waan ta'eef baay'ee kana keessaa shurraabii tana yeroo qorraa shurraabii tana yoo uffadhe ishii bichaa calin jedhe ishii qofan keessaa hambisa jedhee kanan jechuudha kanneen keessa akkuma jiraniin kafana kanneen waa argaa jirtan kan isinitti taa mul'isu kafanni kun hookan gabaabduu ta'eetii miti yookaan immoo waan adda addaa mul'iseetii miti inuma hin jaalanne bakka uffata kanneen inuma hin jaalanne bakka hin barbaadu jaan argaa hin barbaadu uffata kanneen
bakka uffata biyya keessaa uffata lama quality kan ta'e baay'ee dhuguma immoo dubbatelle duwwaara dhaabbateeti miti naabiteeti jechuudha. Kafana baay'ee biteera amma uffachuu waan hin dandeenye fashiitii naannoo uffadha malee kafana baay'ee waan bakka kan biyya keessa kan ofii jaalatu baay'ee kan naabitee hin jira jechuudha. Fuulduratti walumaan laalla. Kanaafuyyuu ani amma bakka muluma isaa dadachaasen ija kootiin hoggaan laale dingata uffachuu hin danda'u kan hin beekamu jedheen kafana kana muluu isaa akkuma jiru dadachaase qumsaatinii gararraa bootaa isaa kofartii minaaminni taa'u achi naqa jedheen har'a murteessee jechuudha. Hojiin kiyya har'a karuma uffatuma kanniinidha. Hoggaan kana jedhu amma maa barbaachisee jechuu dandeessan ifiddanii hin galina. Anama baay'ee dhugaanis hin jedha. Hookan qaraxa kaffaleetii miti uffata kanan fidee turu. Waanuma shaanxaan kiyya qaraxu wanti qaraxaadhaan shaanxaa fakkeenyaaf haga 45 minaamina darbaa kiiluma sanaan shaanxaa kiyya kiilu kan akkatti kophaatti mazanamne takkaa fi shaanxaa lama kanuma miizanaati kanan ani qabadhee dhufe malee kaargoo tokko hin goone ani tirfii tokko hin binne waan tokko hin binne garuu baay'inaan kanan shaahin irraa bite baay'een hin jira jechuudha uffata. Kanan bite jechuudha. Kun muluun isaa gaafa as ga'u fokkisaa ta'ee mul'ata. Kana muluun isaa maaliin godha dadachaase teechisa. Waayee namni uffatu dhabameeti miti fuulduratti namoonni nabira dhufuu danda'anii achi baastee hoggaa kenniteef cubbuun qabu yoo namni uffate hoolamniin koo uffate rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaafuu akkanumaan uffata walitti hin baay'isina. Uffata xiraatii taatee uffata xiqqoo shaantaa keessatti qabadhaatii galaa. Isin muudachuu danda'a. Wannuma na mudate kanatu isin muudachuu danda'a. Jedheen isinitti argisiisa. Kama fuudhee kam isinitti argisiisa yaadan ol fufuudha malee muluu isaa kun haga asii durasiin mul'ate dee yaada kafan hagam akka inni baay'atu laala. Hagam akka inni baay'atu kana muluun dadachaasee kaasadee ta'a. Kuni muluun kafana nan uffadha jedhee fideedha jechuudha. Kuni muluun isaatu garuu hin jaalatamne waan ta'eef dirqama immoo jiraachuuf mana kee kabajuun dirqamaadha. Dirqama keeti haga feete odoo ta'e waan amma namoonni tokko kan waan kana jedheef ofii kiyya barbaadee waan an fideef waan abbaan manaa koo barbaanne waan kabajaan koo hir'ate waayiititti namni tokko of laaluu danda'a miti. Waan inni narraa jibbeef kabajaan koo narraa dhateeti miti. Yookaan immooyyuu miira koodhaan eegne jechuu miti. Maaliin miira keessi eeguu fi wayyaan kun bakka siif hin ta'u uffata kana bakka asirraan deemu uffata kana uffachuu hin qabu uffata biyya arabaa kana kanneen arguu hin qabu. Waan jedheef waan kabajaa sii qabu hir'isee miti. As keessatti wanni beekuu qabda yeroo baay'ee gorsaalee nan dhiyeessa. Waan iddoo sii qabuuf waan kabajaa sii qabu waan sirraa bareedu baay'ee obboleessa jaalattu qabaadhu obboleettii jaalattu qabaadhu harmeen kee haa jiraatan isaan hunduma caalaa suuraan kee footoon kee eenyummaan kee kan sirraa tolee sirraa bareedee waan hundaa akka mastaawwatitti sitti dhiyaate waa'ee kee kan sitti himuu danda'u abbaa manaa kee qofa bichaadha. Kana sirriitti isinillee beekuu qabdan. Waan ati tolchite tokko hatta tolchite illee siin jechuu baatu abbaan manaa kee callisee darbuu hin danda'a. Gizee hunda maaliif haati manaa akkana keessattuyyuu dhiironni yeroo baay'ee isa hammogaggasuu jedhan hin qaban. Yoo tolchite callisanii darbuu danda'a. Inni sun maaliif shaggaa goote jedhee na jajjabeessuu didee waan akkasii jechuu dandeessan. Hammeenya fi miti yeroo baay'ee amala callisanii darbuu hin danda'u. Waan isaan hin dabarre keessaa jiraate taana waan gaarii goote waan gurguddaa waan galateeffamuu qabdu baay'ee mana keetii waa goote galateeffamtaa miti. Waan galateeffamuu qabdu baay'ee calsiin jechuu danda'a abbaan manaa kee jechuudha. Inni sun gaafii sammuu kee keessatti uumuu danda'a. Garuu waan sirraa fokkisu tokko argee sakandii takkaaf cal jedhee abbaan manaa kee iddoo sii qabaate taana kabajaa sii qabaate taana inuma sibiraan dabala. Oduu sitti himin jechuudha. Kana ani kanarratti baay'ee jaaladha jechuudha. Kara kana maaliif bakka kanatti kan naaf jiru kan waa'ee koo beeku kan waa'ee koo natti himuu danda'u naaf tolee naaf badee kan himuu danda'u eenyumaa oluu kan natti dhiyaatu abbaa manaa kooti. Bakka feetee deemi mana yaalaa ogaa deemte wanni bakkuma feetee dhukkubsatteetu ati yoo deemte abbaan jiraan jedhan erga gaa'ela keessanaatti jechuudha. Abbaa manaa keedha. Bakka kamittuu kan yaamamuu danda'u. Sis maatii fi obboleessa jabaa obboleettii jabduu fi ogaa qabaate yaamin jedhan isaan bakka isa haadha manaadhaan duuba jechuudha kan dhufuu danda'an. Kana isin jechuu danda'a waa'ee kafanaa kanaafan kaasee yeroo baay'ee biyya keenyatti gaa'iloonni adda addaa kan gaagaa keessa seenan amala of jaalachuurraa kan ka'e jechuudha. Kanaafan waa'ee kafana kanaa kaasee irraa barattan jedhee abdii qaba. Kafanni kun kafana xiqqaa miti.
Osoon of tuttuulee maaliif fidee bakka hafuu bakka kafana kana gatiin itti baasee fidee osoon jedhee jechuudha. Garuu maaliif waan anaan taane waan beekuuf malee waan naatoon hatta nattu iyyuu himuu baatu callisee darbuu danda'a. Waan narraan tolle immoo sakandii takkaaf cal jedhee darbuu hin danda'u. Kanaafan anis kafana kan dadachaasee kumsaaxinii keessa karaa uriitti galchee namni uffatu baay'een ni jira. Namni jechuudha. Kanaafuyyuu nan teechisa hidhee tananii egaa kan irraa barattanii jirtu viidiyoo tana laayikii ergochuun dagatinaa isin jechuun jaaladha. Namoota biraan ga'a. Irraa barattanii yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Kafana walitti hin guurinaa. Biyya keessa feetan kan shari'aa ta'u, feetan kan zannaxaa ta'u, feetan kan mana keessaa ta'u, uffanni biyya keessa iyyuu akkan suuqii seentanii akkamittan keessaa ba'a jettantu jira jechuudha. Amma bar waan xiqqishoo safara keessa waan jiraannu wanti gaariin biyya keessa waan hin jirretti fakkaata. Baay'ee iddoo wuddiitii fi iddoo jiddu galeessa illee jira. Kafanni tokko ta'ee maaliin yeroo baay'ee iddoo wuddii maaliin suuqii isaanii gurgurachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma lafarra fooqirra kafanni wuddii miti yeroo baay'ee jechuudha. Bakka kafanaa illee nan deema waan ta'eef iddoo qaba. Kafanni ismaartii ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf surreewwan ta'ee zannaxoo barbaadan shurraabiiwwan boodiiwwan Dubaay irraa seenan akkasuma kan Turkii irraa uffanni seen mirxii jira akka barbaadanitti biyya keessatti kan bitattan. Har'a minizaariin achitti nuyi diraam yookaan doolaara 10 doolaara 8 doolaara 9 kafanni kun jennee toobinnu hoo asitti zarra uffata sanittiin bituu dandeenya jechuudha biyya keessatti. Kana isiniin jechuu danda'a. Nuyi maalinni kan laallu gaafa biyya keessa irru gaagaataa kanaa kana dhabuu dandeenya. Amma durbi biyya keessa jirtu oduulee isinitti baay'ise kafanni isaanii yookaan surree isaa ta'u shiitii isaa ta'u 2-3 kafana isaanii keessatti kan argitu jechuudha. Ishuma san akkaataatti miiccan beekan akkaataatti dadachaasan beekan yeroo kamuu hoggaa afran baranaallee uffatan kafanni sun haarawa. Nuyi garuu kafana barreen gaddaa finni kaffeekii ta'e danuun ni jira jechuudha. Kanaafuyyuu uffata ofitti hin baay'isinaa. Fuutanii galtanii yookaan ijoolleen keessanuu kan isinirraan jaalannu keessatti warri ijoollees qabdan jechuudha. Abbaa manaa keessan dhiisite jechuudha. Namoonni kan isinirraan jaalanne danuun jiraachuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo isinitti dheeressee dhiifaa godha bakka jirtutti nagaa naa ta'a.